Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin handarrattuu bushaati. Talaalliin Covid 19 biyyoota garaagaraatti kennamuutti fufeera. Talaalliin Covid 19 biyyoota akka Ameerikaa, Raashiyaa fi Ingilizitti erga kennamuu jalqabee guyyoota 15 ol lakkoofsiseera. Namoonni fedhiidhaan akka fudhataniif kaka'umsa keessatti uumuuf namoonni bebbeekamoon aangawoonni mootummaa fi hojjettoonni fayyaa foddaa televiziyoonii irratti mul'achaa talaalamaa turuun ni yaadatama. Dhaabbanni fayyaa addunyaa talaalliin biyyoota hunda walqixxee ga'uu qaba jedhullee biyyootuma bituu danda'anii fi sooreyyii ta'antu talaallii kana lammiilee isaaniif kennaa jiru. Talaalliin hangammaatti kennamaa jirus kan kaampaaniilee Pfizer, Moderna ta'anillee torbee kana keessa kan AstraZeneca biyya Ingilizitti mirkanaa'ee uummataaf kennamuu eegaleera. Chaayinaattis kan Sinopharm hojiirra ooluu eegaleera. Gosti vaayirasii koronaa haaraan tatamsa'aa jiraachuun himame. Ji'oota salgan darban keessatti vaayirasiin koronaa Covid 19 namoota miliyoona 1.8 ajjeesuun beekamaadha. Talaalliin vaayirasii koronaa kaampaaniilee garaagaraan hojjetamaa ture bu'aa gaarii yeroo argamsiisetti gosti vaayirasii koronaa haaraan biyya Ingilizitti argamuu himame ammallee tatamsa'aa jiraachuun beekamaa jira. Akka saayintistoonni baay'een jedhaniin talaalliin amma argame kun vaayirasii haaraa kanaafis ni tajaajila jedhu. Garuu kan mormanis ni jiru. Biyya keenyatti tatamsa'inni vaayirasii koronaa ammallee itti fufee jira. Ji'oota kurnan darban keessatti namoonni miliyoona 84 ol ta'an vaayirasii koronaan qabamuun isaanii himamee jira. Namoonni miliyoona 1.8 ol ta'an ammoo sababa vaayirasii koronaan lubbuun isaanii darbuun himameera. Akka biyya keenyaattis namoonni 124 ol qabamuunii fi namoonni 1900 ol ta'an ammoo du'uun beekameera. Haala ammarra jiruun ammoo kutaaleen ICU yookaan immoo namoonni garmalee dhukkubsatan keessa ciisan guutaa jiraachuu fi hospitaalonni namoota vaayirasii koronaan qabamaniif adda baafaman kan Finfinnee guutuun isaanii gabaasni ministeera fayyaa irraa argamu ni agarsiisa. Talaalliin vaayirasii koronaaf kennamaa jirus gara biyya keenyaatti akka dhufuuf gaaffiin ogeessota fayyaa irraa ka'aa jiraachuun beekameera. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti.